Oromoon guutuun jaalattu nama Oromoon cufti beektu. Bara mootummaa wayyaanee keessa gara na buutee isaan dhabamte. Nama seenaa nama Oromoo walitti qabu. Abba Dabbasaa Guyyoo hayyuu Oromoo ture. Mi'a Abba Dabbasaa akkami beektaa dhaloota isaa keessaa mee seenaa isaa nama itti dhiyaattu jedhanii namni beekamu keessaa tokko si'i. Seenaa isaa mee akkamitti beektaa Abba Dabbasaan akkamitti dhabame? Angalu gula galatoomiyaati illee seenaa Dabbasaa dheertuu siifi mun fedhu dheertuumaan siifi mun fedhu gabaabse agum gabaaba tokko sitti himu gaafa jaatanii alii 1992 Nairobi kanatti jeesame eegi ganna kudhan baane waan inni du'ee nu banne eegi ganna kudhan baane nama guldeemetu waan sana hubata eegi ganna kudhan baane waan inni du'ee nu banne Abba Dabbasaa waan inni du'ee fi Oromoon hedduun nu banne tanaafuu si gaafadha wanni inni du'uu fi Abba Dabbasaan yoo ayyaan irreessaa kabachiisu ayyaani irreechaatiyyuu Abashaa diina agum kan hubadhate walitti qabamuun Oromootu Abashaa kana diina diinummaa kanaafuu yoo ta'u diinummaa kana namni geggeessuu jiru Abba Dabbasaa Abba Dabbasaa ganuma kabiraan barbaadi kanu akkinni itti du'e kanuma jechuudha akkinni itti du'e kanu maaf yeroo isi jeesanii ganna tokkoofa irratti nu nam 60 qabsiisan ayyaan irreechaa kamar suni kaan bira jeemne kadhibiin yaa dhalatee jechuu amma nu qaqqabuun sun eegii kan jeemnellee wanni kun waltum dhufti jechuu dhageeffatta kun kanuma waan biraa keessa hin barbaadin hayyee akkasumatti itti aansineeti mootummaan kazabana Abashaalleeni ka Wayyaaneelleeni gara Oromoon itti walitti qabamtu tana hin fedhu ammuma baruma kunoo keessa jirru kana biyya keenya irratti ummata ayyaana irreechaa irreeffachuu dhoowwan maali mee rakkoon mootummaan ayyaana irreechaa kana baqatuu fi maal si fakkaatame maaf seeta nu akkana loqoda naannoo teennatti sadeenaanan miyaan jenna horiin sadeenaanan miyaan kunin gaala oolaa yaani looni oolaa lalleessa immoo akka namni hedduun miisutti looni gaala ree akka immoo seenatti looni hoolaa lalleessa aanan meeshaa jechuun lalleessi kun maal sadeen aanan miyaan reewuma kana tokko hoolaa nimi taan dhibiin lalleessi jedha hubattee amma hoolaa ka jedhanii fi ree ka jedhan kana lalleessi ree jechuun walti qabin ree jechuun walti qabin gamalachuuti lalleessi jechuun akkisii suni hoolaa jechuun akkisa kana siif galee akkasi amma yoo atini haa ree taate ati ree mul'attu anoolaa yoo atette namni cufi nu hubatu yookiin ati loon taate aniin gaalaa jette waan suniin sob ta'uu namni cufi nu hubatu immoo namitti mul'attiin qabdiimi wanni kun hin gaalaaniti gaaluma fiin jetti wanni kun looniiniti looma fiin jetti akkasi lafti tulluu nam durii kunin tulluun nam durii jechuun maddu walaabuti ka'e bakka Mombaasaa jedhan dura laga buutii irraa ka'e aga Mombaasaa jedhan
gaafi Afrikaa kunin akeessi warseessaa jedha. Akeessi warseessaa dheekkin akkan ejjitiini waan tokko sitti immoo qara. Gaafa Afrikaa kan keessatti warseessii fuula dhibiitti rimuu dhageette. Hin jiru jedhani. No rimaa. Rimaa wal rimsu uuma. Ayee hin dhalu jechuudha. Yoo bakki biraa geessan wanni suni moonaa amma bineensa kana Keenyaa keessa gara 30 agamiitii bedda. Eastern Province kan yoo geessan malee bakki biraatti rimu. Isa Rift Valley sun Isiyooloo geessan. Isa Mombaasaa sun Isiyooloo geessan. Yoo Isiyooloo dhufe rima bakki biraatti rimu. Maaf Ilma godhatu hin dhalu jechuudha. waan isa qabsiisatti biyyee lafaa keessa jira. Kanami hin garre waan kan nyaatee qabachaan ilmee sun taatiif. Dhageetta madditii walaabuu yoo tettu Itiyoophiyaan tun tamaqa gorsan tuni tulluun nama duriiti siin. Tulluun nama durii tuniin uuma rabbiin eebbise. Uuma rabbiin eebbise fuula ilmee namaa itti uuman. Rabbi Oromoo achitti argamta. Fuula ilmee namaa itti uumamti suni namni biraa dhufee lafa tana hafii tolfachuu fi warra seenaa kanaa dhalate isa guddatu hin barbaadu. Dubbiin haganuma jechuudha. Haguma kan. Sawa. Amma abbaa gadaa jedhan. Abbaan gadaa kuni hoogganaa sirnaati moo hoogganaa amantiiti akkamitti adda baaftan dubbiita? Abbaan gadaa hoogganaa. Amma wanna addaan baudide tokko jira. Irreechi kun amantii jedha. Kun aadaa jedha. Fakkeenyaaf irreecha kana bakka hedduutti ka hoogganu abbaa gadaati. Abbaan gadaa kun sirna hooggana moo amantaa hooggana? Abbaan gadaa Oromoon akkuma bal'oo amantaa hedduu qabdi. Amantaa waan itti amantu waaqeffata jira, islaama jira, kiristaana jira, akkanumatti amantaa qabdi. Akkanaami abbaan gadaa kunini sirna hin hoogganu. Amantaa Oromoo hoogganu. Amantaa Oromoo hoogganu. Sirniin filatama. Amantaan immoo in dhalatti. Maaf gaafa loqodii kun dhalate wabeenna. Loqodum kan sirni itti midhaafanneemi beeka akkasi. Loqodum kana sirni isaa itti midhaafan. Yoo kana akka ati jettutti fakkeenyaaf abbaan gadaa amantaa kam hooggana? Amantaa Oromooti. Amantaa Oromoo waaqeffata jecha. Oromoon illee amantaa Oromoo keessa illee amantaa gargaraatu jira. Gargaraatti jira. Irri guddinatti immoo waaqeffata jechuudha. Abbaan gadaa karaa waaqaan kadhatan gugurdaa sadeen kana dhaga'i. Oromoon akkasitti amanta karaa waaqaan kadhatan gugurdaa sadeen kan waaqeffataan jalqabate islaanaaf kiristaanii sunirraa baratee jedha. Taphatan asuma keessaa baana amantaa waaqeffataa hoogganaa jechuudha abbaan gadaa. Akkan. Tabiraa dubbiin itti si aansu ammaan tana biyyatti teenna dhukkuba hamaa keessaan baane keessa seentee jirti. Rakkoo guddatu biyya keenya keessa deemaa jira oduma qabda jedhee yaada. Mee rakkoo amma biyyatti amma wal waraanutti seente kana rakkoon kun maal irraa ka'eeti bakka ammaatitti wal waraansa kanatti geesse? Bakka sana irratti mee maal argite? Mee eessarraa ka'ee rakkoon kun amma akkamitti furata? Oromoon hoo bakka kana irratti maal ta'uu qabdi? Amma duuba galatoomi beektaa wanti amma keessa jirru kunin waan gugurdoo waan diqooniti waan jabdu dhibaaf dhibee gargarii barachuun maan si feesifti yaalamuuf akkanaami dhibaaf dhibee gargarii barachuu qaban yoo ati gargarii hin beekne dhibaan suusi dhibeef gargariin beektu ati immoo waan kana
tokkotti si jeesa maaf dhibii kasi qabate dhibeen kan uumaayyuu jirtu sun dhibii kasi qabate dhibeen immoo waan uumaayyuu jira maaf wanni amtuuni uumaa keessa jirtiini beekii wanni dansaan callaa hin uumamne wanni amtuullee yaa uumamte akkasiimi kanaafuyyuu dhiba jechuun waan si qabate dhibeen waan si qabate dhibi jechuun kan uumaayyuu jiru sun amma akka Oromootti bofaaf buutii hamir sodaattati buutii bofaaf buutii hamir sodaatta akka Oromootti buutii irra sodaata buutii irra sodaatta maal jennaan hadhaa qabdi hadhaa guddaa qabdi akkanaani Amaaraaf Tigraayini bofaaf buutii lachuu Oromoo bineensu dhageedda immoo hadhaa buutii qabdu Amaara tuun hadhaa malaafaa bofaa kana siif galte Oromoon kee bu'uun qabdu hagan agisii bika baabdu Oromoon tanarratti tana lachuu irraa fagaachuu qabdi wamuu fi jabeeffachuu qabdi maal jennaan sira akaawwiin lama dhiirduraan gubattuu jedhan marroo lama reefuu gubatte ammallee osirraa gubatte sammuun kee nagaan qabu maal jennaan ka chaarteraa akka itti Oromoo fixani wayaa yuuwenni itti kaani kaambii beeki TPLF fi kaambii OLF wal bira nu jirra guyyaa sun waganum gaggeenna wal bira kaambii TPLF alkanum kana wayaa yuuwenni keeyyachiisani OLF dhoobsisan yoo hadhiin walti goolamte warri TPLF yuuwenni qaba warra nama raarsu fakkaata Oromoon hin sodaattu warri kun yuuwenni dhiisaa abboo jedhan kan nama fixuu jiruu yuuwennum kan dhageedda kun hin TPLF kanaafuu yuubir hin dhaaban lammaffa Amaara ganna 160 jirra nami ganna 160 waquufee sirri marsini kun namsi balleessuu barbaadu maaf addunyaan uumanii Amaara callaan uumne addunyaa meeqatti jira addunyaan daabboo argattu walirra marsiti aanan argattu waliin geetti aangoo argattu walitti qoodatti dimokiraasii jettee dhaabbata tokkoon deemti nama ganna 160 aangoo sirra marsuu dide kun namsi balleessuuf deema Tigreen nama Tigraayin nama sitti mo'uu deemu Amaarii namsi balleessuu deemu walir jirti beek dubbiin tun akkasitti ilaaluu qabdi Oromoon of jabeessuu qabdii jette ofii jabeeffachuu qabdee waan ofii kana mee akkamii jabeeffatti Oromoon maalfa tolchuu malte wanni isiin tolchuu malte tokkummaa wal dhageettii kun kanuma Oromoo wanni keessa jira tokko haandaamuuf Oromoo Liberation Front jechuun waan uummata kana waraan uummata kana waraanii uummata kana uummati isaa fedhee qabsaa'e hin balleessu dhageeffatta amma waraanuma kanayyuu akkii godhanii nami dur deem Arsiidha nami dur deem Shawaadha nami dur deem Maaniidha nami dur deem Booranaa akkasitti wal oobsisaa bara akkasii wal oobsisaa turan gaafa lichoo bukuraa faan galanii dhaab gananii galanii maal dhageenne duraan sabboof goon wal mormisiisan qara naannoo Sololoo irratti baadha sun irraa ba'anii lakka abboo namtichi Booranaa jechuu turan
deebi'anii waan sun yakkanii diigan dhageettanii kanaafuyyuu jaal marroo ta'u jaal shanyii ta'u jaal bobbaasaa ta'u jaal goollichi ta'u warra Oromoo qabsaa'e hundinuu ilmaan Booranaa bareentuuti ijoollee Oromiyaati jecha kana nama Oromoo ha Oromoo dur deeme akka inni eebeluu hin jenne gosa sunii hin jenne waan diinni harka nu kaa'e jedhe waan diinni harka nu kaa'e waan ittiin wal namichi yoo jabaa ta'e jabeenni fi gadu baafata isa jabaatu nagarta yoo ni laafaatu nagarta hagasi laafaa ta'u ni jijjiiratta jabaatu jala deemta yoo duudaa ta'e duuda Oromooti yoo maraataa ta'e maraata Oromooti yoo laafaa ta'e laafa Oromooti fayyaa argadha bakka inni fedhu naa dhoofte mee waan si gaafadhu sirni gadaa meeqa utubaa meeqa qaba sirni gadaa? Sirni gadaa utubaa 5 qaba. Aadaan gadaa ammoo isiin 24 dhossaadha 20 namatti hima. Kadhosaa haamoonaa gadaati. Huni warroom gadaatti beeka. Namni biraan beeku. Maaf jennaan murtii seeraa murtii seeraa ta'e ittiin bulanii warra seertumetti beeka. Nu seerin tumne hin baranne malee. Dhageeffatta? Warri seertume maal jedhaa duraanii jaal kabajamoon tokko rabbo isa kabaja isaa kenninna hin jiru. Waraana ollee fi kana hunguumee barsiisaa ture. Yaam yaani ammisa warra inni barsiise fi isuma walti deebisanii wal dhaansisan yoo dha'ee nama gaggabsa yoo dha'ee nama gaggabsu isa abboo ka gaggabsiteen kana isa fuutennaan hangaafuma barachiise tokko hambifadhee jedha dhageedda akka inni baanu warri gadaa yoo barsiisu cufa gumiimee tokko dhiise immoo afur dhiise amma mee abba Liban kun waan hedduu waan beeku qabaadha waanuma uuma rabbii tana keessa muka hagana bosona keessa jira mukni akkanaa haganatu qoree qabaa haganatu obeessa yookiin baala qabaa mee kana waan akkanaa kana mee akkami beektamee maal nu himtamee kanarra duuba akka ani ittiin beeku bal'isii mee sirraa haa haftu seenaan tuni akka ani ittiin beeku amma afaan ammaatti seenaa Booranaa jechuu hin danda'u seenaa Oromoo jechuu danda'a maaf waani waan Booranni qabu ka Oromooti waan Oromoo Arsiin qabutu ka Oromooti jechuu warra keenyaa ka amma keessa jira ka Booranaa kana akkam barsiisaa ture addunyaa keessaa nu Afrikaa keessaa nu Keenyaa keessaa nu Booran keessaa an dambituudha jechaa ture dhageedda amma yoo dambituu jenne namni biraa dhibiin hin beeku Booranuma beeka yoo immoo Booran jenne warri Booran hin ta'in illee Booran yaadage akkana moo maqaan kun walirra kabaja qaba maqaa Booranaatiif maqaan Oromoo walirra kabaja qaba maqaa Booranaa Oromoo dhale kuniin abbaa Oromooti dhageetta eegii Booran taane duraanii eegii Oromoo taane deebinee Booran taane malee dhageetta eegii Booran taane Oromoon taane akkanaami tanaafuyyuu duuba afaan kunini kabaj guddaa qabanii duraan dursanii waan isaan jedhani waaqaaf laf jedha waaqii waan gubbaa tanaatiin diilaa jedhi waaqi jedhu gubbaa tanaa jedhi laf jedhu jala kan gubbaa tanirra maaltu jira urjiitti jira urjiini 9,999 1011 qatti
isaan suni undaayyuu maqabeen cufuma tokkoon kun karoobaati kun kabonaati kun kaadoolessaati kun kawaraanaati kun kawaan amtuuti kun kawaan dansaati kun kabara kanaati bari kun bar qilleensaati kun kabara kanaati bari kun bar dhukkubaati dhageetta undaayyuu gargar beennaa abbootiin urjii tanaa sadii fulaa kumaa horm tokkotti jira fulaa dhibbaa horm tokkotti jira fulaa 99 horm takkatti jira isaan kormaan kana maqaa isaa waamaniif maqaan qaalluu baasani takka ha urjii keessa bahe ha muka dhumne muki 770 ha maqaa beeku ka bifa isaa beet 385 qoraattii baasa 385 qoraattii baasa waan tan sirraa muka 770 maqaa beeku 770 ka qoraattii baasu ga 385 385 ka qoraattii baasu 385 haa obeensi baasu walakkaa dhageeffatta haa obeensi baasu qorsa haa qoraattii baasu falfala jechuun addunyaa wanni isii waliin chaalenjitu uumattu akkas godhee beek namaami kafalfalli irraa tolfamu kafalfalli irraa tolfamu muka ta'ee falfalaan irraa tolfamu dhageetta garuu immoo ilmeen namaa ha qorsa beektu falfala hin beektu ha falfala beektu qorsa hin beektu akkasii wal murte namni qorsa barbaadu gara falfalaa deema namni falfala barbaadu gara qorsaa deema akka wal murte addunyaa hagana amma sagantaa kiyya gara goolabuutti deema mee ati waan ufii keetii mee uummata oromoo kanaa dhaamuu keeti waan oromoo biraan dargaggeessa oromoo jaarsa oromoo jaartii oromoo dargaggeetti oromoo biraan naagaye jettu mee maali dhaga'i duuba amma waan ansiif tuqu tokki calla wanni arma dhufeefilleeni takkaasuuni jabduuni ani hin barbaadu takkaasuuni namni uf hin feene abaarsa qaba namni uf hin jaalan ammayyi hojja huccuunatiin keeyyattu dhoqqeen irra jiraatte uummata keessaan deemuun si dhibdi maaf si dhibdi kana hin ceerta akkanaami yoo fuula kana dhoqqee wayirra si jiraatte uummata kee deemuu saalfatte moo akkanumaani akkum suni the same uummata irraa dhalatte isaa barbadeessuuf deeman isaa balleessuuf deeman yoo ati hin jaalatte sitti abaarsa qaba. Uummata kee balleessuuf deeman teettee laalte yoo waan beektuun bira hin dhaaban sitti abaarsa qaba shanyii ati dhalatteef itti abaarsa qaba. Maaf yoo abaarsi hin ta'in fulaa dhalatteef hin jibbitu fulaa dhalatteef hin balleessitu fulaa dhalatteef hin yakkitu yoo abaarsi hin ta'in. Yoo abaarsi hin ta'in wanti sun waan isin taatu ati warra suniif hin dhalannee warra sun hin baratte malee. Namni bakka itti dhalateef balleessu hin jiru. Jireenya jiruu namaa jiruu nam tokkocha jireenyi keennuum hunda uuman ka rabbii tokkocha uuman ka waaqaaf lafa uumatii oromoo uummata mataa qara dhalattuu barii ganama argama tulluu nam durii teessoo tulaa sagalii aadaa gadaa shananii oromoon horsiiftuu horii qeencaa macheessituu bolfardaa machii booraraa bareettuma haayoo waaqa lafaa oromoon nagaa jaalattii jedha. Nagaa santu badee si gaafanna waan nagaa kana deebisu. Waan nagaa kana deebisu. Dhageetta amma warri nagaa warri balleesse warra laftan irratti hin dhalatin laftan qubateemi
nagaanu duraanuu jira yoo nageenni duraanuu jire warri laftanan dhalatin badu warri laftanan dhalata laftan irra balleessuu fi waraana uuman akkan atama dhaamsi kan keetamii dhaamsee kiyya nami kabaja qabu nami eebba qabu oromoo laf dhiise nama dhiisi laftinuu eebba qabu mukinuu eebba qabu maaf seeta gaafa koronaan kun dhufe naannoon boorana waangaa jedhani waangaa kan quncifattee asitti hidhatte morma jalatti waangaan kunini yoo atiin istejja sun dhufte armatti suufamu akka abbootiin gadaa nan barsiiftetti faayiraasiin kun yoo alagad dhufe achi irratti dhumata waan urgaa uumame achumatti uumame muki kun quncee qaba quncee isaa ta'an jiituu morma jalatti hidhatan faayiraasiin gad dhufu yoo dhufu achi irratti obbaa akka itti si qabatin qabu wanni gara afaanii funyaaniiti dhageetta duuba kanaafuyyuu rabbii keessanii fedha gosi dhibii uummata oromoo balleessite kanaaf tan tattaafachuuf taniif irraa dhoguuf uummata keessan jaaladha uummata keessan wal dhageessisa ani waan tokko naan galle ammumtan jawaariif baqqalaa garbaa qabanii hidhaa jira mimi jawaariif baqqalaa garbaa ka hidhaa jirtu kana irraa oromoo walii galatti man dubban wanni naan galin tana haga dandeettu gama hedduun dubbachuma jirti nama jechuuni beek nam dandeettii qabu naaf si adowaa cinellee bofa umangoon simpiree tokko taa bofaati jedhan hin beekta shii jettu maal naannoo sun bofatti jira jedhanii dhaqanii ilaalan kan umatii kaan akkasii nama dandeettiin isaa irree qabdu jira maaf nama akka mararaa guddina nama akka leencoo lataa nama akka leencoo baatii nama akka kamaal galchuu nama akka addee xayibaa nama akka lemmaa magarsaa dhageetta nama akka jirnaalii yennuu haani warri oromoo gugurdaa kun man dubban maal beeyna kamee dhaamiif jarallee waan jettu jedhiin dhageetta wani namaaf hin galle tan yoo laali anin jawaariif baqqalaa garbaa waan akka waan tokko laalu jira dogongoran qabanii isaanii immoo namatti dogongorse maal dogoggoran jettame amma jira maal wanni isaan dogongorani betta oromoo gaaf isin dogongorte gaaf lemmaa magarsaa adaammaa fuudhan oromiyaa irraa kaasan jedhu guyyaan isin dogongorte guyya sun dogongora ammoo fi hubanne ganna dhibbaa ba'anii fuubatan sanillee mormaatu ture jawaati mormuma ture dubbii kanatti baay'ee keessa deemnee keessaa ba'uun akkana dhuga tanaafuyyuu fulaa hiriirii jiru wal bireejjuu fulaa kadhaan jirtu walti dhufu fulaa irreechi jiru walti dhufu fulaa hiriirii jiru walti rireebu dhageetta akka wal bireejjite faantakkaa baate tokkummaa dimokiraasii ha oromoo ha durii fuulleffannaa durii garsiifte irree walii taate nam hidhaa jirullee hidhaa baafattu akkasitti waaqilleeni nama gargaara gumii wal jaalattu rabbiin jaalata yoo san waliin jaalanne irree habashaa guddisa rabbiin waliin jabaatetu jabaate kanum dhaamafi akkana abbaa Liban Halake guddoo si galatoonfadha oromoon warri abbaa Liban Halake hin beekne ammaan boodallee yoo rabbi jedhe sagantaa biraa irratti walitti isinittiin deebi'u mala abbaa Liban waan baay'ee irraa hubattanii waa baay'ee irraa barattanii dhageeffadhaa isiniin jedha abbaa Liban galatoomii sagantaa kennaa har'aa asumatti goolabna haga sagantaa biraatti walitti deebinutti ulfaadhu kabajamisiin jedha galatoomii abbaa Liban